Zombie Apocalypse. Ashama kam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalii koo guyyaa irraa kan egaa wanta isin yeroo hedduudhaaf irra deebiin koomentii irratti naga gaafataniif karaa keessaa naga gaafatanii fi deebii isiniif kennuudhaaf xiqqoo ishee yaalii nan godha jechuudha. Baay'een keessanii gaaffilee gosa garaagaraa naga gaafachaa jirtu WhatsApp irratti, imo irratti akkasumas immoo wantoota garaagaraa isin rakkisaa jiru naaf himaatti jirtu jechuudha. Hunduma keessaniif iyyuu suuta viidiyoodhaan kan isiniif deddeebisaa deemu ta'a. Ammas immoo isiniif deebisaatiin jira jechuudha. Egaan gamanumaan immoo messengerii waan haaraa isiniif gadhiiseeti jira jechuudha. Wantoota haaraa ja'a baay'ee tokko kan isin fayyadanii isiniif gadhiisee waan jiruuf messengerii keessan updeetii godhadhaa. Warri Play Store keessan isiniif hin hojjennillee baay'ee tokko salphaadha. Messengerii keessan haareffachuu yoo barbaadan salphaatti description box jala link isaa isiniif kaa'atan jira. Achiin galtanii download godhachuu dandeessu. Inni kan biraan immoo waa'ee imo jechuudha. Imoon biyya Dubaay yoo isin didees rakkisee furmaata kan isiniif ta'uutii danda'u. VPN isaa haala itti fayyadama isaa viidiyoo duukaa isiniif hojjedhee waan jiruufi description box kana jalaati argachuu ni dandeessu. Isallee imo keessaniif furmaata kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan immoo akkamittiin sim kaardii tokko malee imo WhatsApp wantoota barbaanne banachuutii dandeenya kan jedhuufi salphaadha. Isas deebisaa isiniifan deebisa jechuudha. Akkamitti kan jedhuufi salphaadha jechuudha. Linkii isaa description jala isiniif kaa'ee waan jiruufi hunda isaayyuu asii gad jechuudha. Kunoota akkuma agartanii iddoo kana jalaati dubbisaa furmaata kan isiniif ta'uutii danda'u waan barbaadanii isin linkii kana naa tuqxanii gara weebsaayitii isin geessa jechuudha. Saniin booda iddoo kanarraati haala itti fayyadama isaa duukaa baruudhaani wanta sanatti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Wanta isin rakkise kamiin iyyuu description box jala isiniif kaa'u wanta isin yeroo deddeebiidhaan yeroo baay'ee nagaa gaafatanii fi imo biyya Dubaay yoo isin didees rakkise egaa furmaata isaa isiniif kaa'atan jira. Akkasumas immoo sim kaardii tokko malee yoo WhatsApp karaa ittiin banachuutii dandeessan karaalee lama barsiisee waan jiruuf isas isiniif nan kaa'a jechuudha. Akkuma sila isinitti messengerii keessan immoo updeetii godhachuu hin dagatina. Haala itti fayyadama isaa immoo boodarra viidiyoo kana isiniif gadhiisu ta'a jechuudha. Egaan warrootiin immoo weebsaayitii keerraa beekne daawunloodiin godhannu maal jennee sarchii goonee arganna Google irraa warra jettanis immoo kunuutti salphaadha jechuudha. Maqaa weebsaayitii kootii elsaidanel.com kan jedhudha jechuudha. Salphaamatti yoo elsaidanel.com jettanii kunoo isa iskiriin irraa jiru kana yoo barreessitan argachuu ni dandeessu yookiin ammoo link isaa description jala isiniif jira waan ta'eef achiin galuutii dandeessu. Faayidaan isaa maal kan jedhu immoo isinitti himuutiin barbaada. Fakkeenyaaf appilikeeshinii siimii tokko malee wantoota barbaadan isin barsiisuu danda'u imo WhatsApp jechuudha. Argachuuti yoo barbaadanii kunootti search box ni qaba jechuudha websaayitichi. Kunootti akkuma agartan dhumarra ni dhuftu websaayitii koo keessa. Dhumarra akka dhuftaniin iddoo kanarratti appilikeeshinii sana maqaa isaanii barreessitu. Fakkeenyaaf imo jettanii yoo search gootan imo isiniif fida. WhatsApp yoo jettanii search gootan wantoota WhatsApp wajjin wal qabatu isiniif fida jechuudha afaan Oromoodhaani. Kanaaf amma fakkeenyaaf appilikeeshinii sim kaardii malee imo WhatsApp banatan yoon barbaade 2ND line jedhee gadhiiseetan jira. 2ND line kana yoon sarchi godhe haalli ittiin sarchi godhe naaf fida jechuudha. Akkanadha jechuudha. Saniin booda iddoo kanarraati akkuma agartan daawunlood godhachuutii hin danda'a jechuudha. Daawunlood gochuudhaafis immoo baay'ee tokko salphaadha. Al tokkoof qofaa yoon as tuqe gara peejii taanutti bifa kanaatiin na dabarsa jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraa akkuma agartanii haala itti fayyadama isaa afaan Oromoo fi akkasumas immoo viidiyoodhaan deeggaramee waan isiniif jiruu fi daawwachuu ilaaluu dubbisuu ni dandeessu. Amma kanarra dhuftanii yoo daawunlood gochuutii kaa'atanii Play Store keessa hin jiru yoo ta'es yoo jiraates direct bilbila keessanitti gad isiniif buutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf salphaadha jechuudha. Wantoonni isiniif gadhiisu isinumatu steepii isaa dogoggora malee wanti dogoggora ta'e yookiin immoo sobee tokko hin jiru jechuudha. Egaan wanta akkan isiniif dabarsu barumsa akkan isiniif fooyyessu barbaadan kamiin iyyuu koomentii irratti naaf barreessa. Chaanaalii lammataallee kireetii gochaatiin jira. Chaanaalichi immoo kan inni fayyaduu fi uummatuma Oromoo uummata keenya deeggaruudhaaf kan fayyadu irra caalaatti jechuudha. Warrootan chaanaalii banatanii biizinasii hojjechuudha barbaadanii fi deeggarsa kan godhudha jechuudha. Chaanaalichi akkasiin subscribe gootanii fi link isaa description box jala isiniif nan kaa'a jechuudha. Egaan yeroo taanu keessa wanta akkan isiniif qabadhee dhufu barbaadan kamiin iyyuu koomentii irratti naaf barreessa. Wanta akkan isiniif fooyyessu barbaadanis na barreessuu hin dagatinaa isin jecha yeroo taanu deebinee galagarutti nagaan naaf tura. Isinan jaaladha, isinan kabajas. Bye bye. ¿Cómo se llama?